Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota TV Nuura Ludaa qophii dabre keessatti waraana muslimootaa fi warra masqalaa jidduutti dirree haxxiinitti godhamee isiniif dhiyeessinee turre. Waraana saniinis musliimoonni milkaa'anii injifannoo guddaa gonfatanii jiran. Akkasumas tarkaanfii waraanni Salaaddiin itti aansee fudhateen magaalaan Al-Qudsittis tan waggaa 88 oliif harka warra masqalaa keessa turte bilisoomtee Masgidul Aqsaanis harka muslimootaatti deebi'ee jira. Salaaddiin Alayyuubii eega aangoon magaalattii harka isaatti deebite boodas akka waraanni masqalaa waggaa 88 dura godhe sanitti dhiiga kiristaanotaa hin dhangalaasne. Warra maallaqa qaban beenyaa kafalchiisee namoota harka qalleeyyii immoo maallaqa ifii kafalee fi bilisaan lakkise. Sababa kanaaf Salaaddiin Alayyuubii musliimoota qofaan osoo hin taane namoota musliman ta'iniinis hedduu faarfamuu isaa isinii dhiyeessinee qophii torbaan dabree golobne. Qophii har'aa keessatti immoo mudannoo magaalaa Al-Quds tan bilisummaa booda isiniif dhiyeessinaa nu waliin tura. Waraanni masqalaa loltoota muslimaatiin mo'atame Al-Quds keessaa ari'amuun isaa Awurooppaa keessatti yaaddoo guddaa ta'e. Galmeen seenaa tokko tokko akka agarsiisutti Paatriyaarkiin Bataskaana Roomaa dhimma kanaan rifatee akka du'eetu himama. Waraanni masqalaa magaalaa Al-Quds keessaa ari'amee magaalaa Suur jedhamtu keessa qubate. Salaahaddiinis eega Al-Quds bilisoomsee nagee godheen booda amma imala isaa kan itti aanu gara magaalaa Suur godhe. Achis dhaqee magaalattii marse. Haa ta'u malee Salaaddiin milkaa'uu hin dandeenye. Magaalaa san ji'a lamaaf marsuus dahannoo magaalattii cabsuun itti ulfaate. Yeroon qabbanaatis waan dhufeef waraanni muslimaa haala saniin bakka san turuun itti ulfaate. Kanaafuu dhiisee biraa deebi'e. Garuu wanti kun dogoggora guddaa ture. Sababni isaa waraanni masqalaa kan lubbuun hafe hundi magaalaa tana keessatti walitti qabamee jira. Waraanni kunis humna jabeeffatee magaalaa tanarraa ka'ee magaalaa Al-Quds irratti waraana banuu ni danda'a. Magaalaan Suur yeroo ammaa Lubnaan keessatti kan argamtu yoo ta'u waraanni masqalaa achitti walitti qabamees magaalaa san irraa ka'uudhaan magaalaa dachii Filisxeen irratti argamtu tan Akr jedhamtu marse. Magaalaa harka muslimootaa jirtu tana waraanni masqalaa waggaa lamaaf marsee ture. Yeroo kanatti kiristaanonni Awurooppaa waraana masqalaa magaalaa Suur jiru gargaaruudhaaf sochii jalqaban. Suuraa kijibaa qopheessanii gabaa biyyoota Awurooppaa keessa deemuudhaan musliimoonni bataskaana keenya akkanatti irratti fincaanaa jiru jecha ummata kakaasuu eegalan. Ummanni kiristaanaatis suuraa kana arginaan hedduu dallane. Sababa kanaan mootonni kiristaanaa Awurooppaa keessa jiran hundi waraana magaalaa Al-Quds deebisee harka muslimaatii baasuu akka qopheessan ajajaman. Waraanni kunis waraana masqalaa sadaffaa jedhamuun beekama. Warri Awurooppaa waraana lakkoofsaan guddaa ta'e walitti qabuun mootota biyyoota sadiitiin dursaa gara lafa muslimootaa ergan. Mootiin Roomaa Frederick tokkoffaa yookaan Barbaarossaa, mootii Faransaa Philippe Augustus lammaffaa fi mootii Ingiliz kan ta'e Richard kan jedhaman waraana kana hoogganaa gara dachii muslimaa imalan. Namichi Barbaarossaa jedhamu naannoo Turkiyaa yoo ga'u du'ee karatti hafe. Lameen hafan garuu dooniidhaan imalanii waraana masqalaa Akr marseetti makaman. Waraanni Salaahaddiin Alayyuub ammoo eega magaalaa Al-Quds bilisoomseen booda hedduun isaa gara biyyoo fi deebi'ee maatii isaatti makamee jira. Kanaafuu waraana of harkaa qabuun waraana masqalaa dura dhaabbachuun rakkisaadha. Magaalaan Akr waggaa lama oliif waan marfamteef soorataa fi wantoota garagaraa dhabdee rakkattee jirti. Carraan qabdus harka kennachuu qofa waan ta'eef harka kennachuudhaaf dirqamte. Yeroo harka kennatan kana nama tokkollee isin jalaan xuyinu jedhee waraanni masqalaa ummata magaalattiitiif waadaa seenee ture. Garuu dubbiin faallaa taate. Waraanni masqalaa akkuma amala isaa waadaa seenee diiguudhaan dhiiga muslimootaa gad naquu eegale. Mootii Ingiliz kan ta'e Richard musliimoota 3,000 tahan kan hidhamanii jiran hunda akka ajjeefaman itti murteesse. Loltoonni waraana masqalaatis ajaja mootii isaanii fudhatanii dhiiga muslimootaa lolaasuu eegalan. Musliimoonni dirree waraana haxxiin irratti injifannoo ajaa'ibaa gonfatanii gammadan. Amma immoo miidhaa isaan irra ga'eef gadda guddaa keessa seenan. Mootiin Faransaa Philippe Augustus waraana masqalaa harka Riicharditti dhiisuudhaan gara Faransaa deebi'e. Kana booda Riichard gara magaalaa Al-Quds malee magaalattii qabachuu yaaduu jalqabe. Garuu waan laaftuun turre. Salaahaddiin Alayyuubii magaalattii haala ajaa'ibaatiin eegumsa isiif qopheessee jira. Akkasumas iddoowwan bishaanii magaalaa Al-Qudsii fi Akr jidduutti argaman hunda ni balleesse. Kunis waraanni masqalaa yoo kan gara magaalattii dhufuu yaadu dheebuu bishaaniitiin akka rakkatuuf yaadamee godhame.
Salahaddin magaalattiif eegumsa hedduu qopheessee eegutti jira. Waraanni masqalaatis waraana hedduu qabatee gara magaalaa Al-Quds imaluuf yaadaa jira. Haa ta'u malee jidduutti waraanni masqalaa rakkoon tokko isa mudate. Mootiin Ingiliz waraana isaa wajjin as jira. Biyya isaa keessatti immoo namoonni biroo aangoo isaa dhaaluuf wal lolaa jiru. Sababa kanaaf innis aangoo isaa akka dhabaa jiru dhagahe. Kanaafuu dachii muslimootaa dhiisee gara Awurooppaa deebi'uuf murteesse. Kana gochuuf garuu jalqaba waraana muslimaa wajjin waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessuu barbaade. Kanaafuu araaraaf natti kottaa jedhee muslimoota waame. Salahaddin obboleessa isaa Al-Aadil waliigaltee kana akka mallatteessuuf erge. Yeroo dheeraaf eega mari'ataniin booda lafti Salahaddin qabate Salahaddin harkatti akka hafu, akkasumas lafti warra kiristaanaatis warruma kiristaanaa harkatti akka hafu waliigalanii adda bahan. Riichaard waggaa tokko oliif eega dachii muslimootaa keessatti dhiiga dhangalaaseen booda kaayyoo dhufeef osoo bakkaan hin gahin gara biyya isaa deebi'uun dirqama itti ta'e. Haala kanaan waraanni masqalaa sadaffaatis kasaaree gara dhufetti deebi'e. Riichaard eega gara Awurooppaa deebi'een booda Salahaddin magaalaa isaa nagayaan bulchuu jalqabe. Haa ta'u malee yeroo dheeraaf turuu hin dandeenye. Gootichi Islaamaa Salahaddin Al-Ayyubii dhukkubsatee siree irratti hafe. Haakimoonni hedduu isa wal'aanuuf yaalanis fayyaa isaa deebisuu hin dandeenye. Haala kanaan guyyaa Arbaa Bitootessa 4 bara 1193tti salaata fajrii booda Salahaddin Al-Ayyubii gama akhiraa godaane. Salahaddin magaalaa Al-Quds bara 1187tti harka waraana masqalaatii bilisoomse. Kana jechuun Salahaddin magaalattii waggaa 7 bulche jechuudha. Salahaddin yeroo du'u sanitti sanduuqa inni maallaqa keessa kaayyatu keessa dirhaama 94 qofatu ture. Hoogganaan dachii muslimaa san hunda bulchaa ture qabeenya tana qofa qaba. Kafana janaazaa isaa ittiin awwaalan bituufis maallaqa namarraa liqeeffachuun dirqama ta'e. Hoogganaan guddaan kun umrii isaa guutuu akkasumas qabeenya qabu takka osoo hin qusatin jihaada irratti fixe. Kanaaf hanga har'aattis qalbii muslimootaa booji'uu danda'e. Sochiin jihaadaa Salahaddin Al-Ayyubiin hoogganamu waraana jabaa fi guddicha Awurooppaa mo'atuu danda'eeti jira. Magaalaa Al-Quds magaalaa qulqullittii sadaffaa harka warra dhiiga dhangalaasuutii baasee jira. Qalbii hawaasa muslimaa qofa osoo hin taane kan diina isaatiis booji'uu danda'ee jira. Haala kanaan seenaan Salahaddin Al-Ayyubii goolabamte. Rabbiin qubsuma isaa jannatul firdoosii haa taasisuuti. Eega Salahaddin Al-Ayyubii du'ee booda hooggantoonni aangoo isarraa fuudhanoo magaalaa Al-Qudsii fi musliimoota akkamitti bulchan laata? Dachiin musliimotaa waraana masqalaa irraa qulqullaa'ee jira fakkaata. Garuu rakkoorraa bilisa ta'uu hin dandeenye. Du'a Salahaddin boodas waraanni ittuma fufe. Inumaahuu yeroo kanatti waraanni jabaan tokko baha Eeshiyaa irraa kaasee dachii muslimootaa balleessaa dhufaa jira. Waraanni kunoo magaalaa Al-Quds dhaqqabaa laata? Waraanni kun eessaa ka'e? Kaayyoon isaa hoo maali? Dhiiroo waraanni masqalaa hoo maali yaadutti jira? Waraanni biraa gara magaalaa Al-Quds ni dhufaa laata? Inshaallah qabxii kana qophii itti aanu keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.